Daily combo miliyoona 5 isiniif kennuu danda'u kan juunii 25 akkamitti akka isin argachuu dandeessan steepii baay'ee salphaa ta'een daqiiqaa muraasa keessatti kan isin argisiisu ta'a. Akkuma beekamu guyyaa guyyaan hamster koompaatii irratti kooyina kan walitti qabataa jirtan wantoota haaraa guyyaa guyyaan akka inni update godhee nuuf gadhiisaa jiru ni beekama jechuudha. Wantoota inni asirratti update godhee gadhiise guyyaa guyyaan akka isin biraan gahaa jiru ni yaadatama jechuudha. Har'allee daily miliyoona 5 isiniif kennuu danda'u jechuudha kan juunii 25 salphumatti akkamitti akka argattan isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Baga irra bingara channel Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Ganda watoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale daily combo miliyoona 5 nuuf kennuu danda'u haala kamiin argachuu dandeenya? Harri juunii guyyaa 25 ti steepii baay'ee salphaa ta'een akkamitti akka isin argattan isin argisiisaa jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa guyyaan jechuudha dailiin kun ni qayyarama jechuudha. Kan juunii 25 kan akkamitti akka argattan isin argisiisaa jechuudha. Steepii baay'ee salphaa ta'een na hordofa. Daily combo miliyoona 5 isiniif kennu kan argachuuf jalqaba irratti kooyina keessan guddifatuu qabdanii jechuudha. Taaptaabii keessan kana guyyaa guyyaan jechuudha kooyinoota keessan walitti qabatanii guddifatuu qabdanii jechuudha. Sababnis kooyina keessan kanaan jechuudha asirratti pirii per haawarii keessan bitattanii jechuudha. Yeroo isin profeet per haawarii keessan bitattan jechuudha asirratti illee kunillee isiniif lakkaaya miliyoona 5 illee ni argattanii jechuudha. Isallee bal'inaan isin argisiisa akkamitti akka bitattanii fi hundaayyuu waliin ilaallaa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo daily combo miliyoona 5 kan juunii 25 argatuuf jechuudha jalqaba irratti hamster koompaatii keessan kanuma duraan taaptaap godhaa jirtan keessanii seentuu jechuudha. Sana booda haala kana yeroo inni isin dhufe jechuudha deel combo tajettu dhuma irratti ni argattu jechuudha gara harka bitaatti jechuudha kan isinitti argisiisaa jiru kana. Sana booda yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isin dhufa jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii jechuudha PRNDTM tajettu tana ni argattu jechuudha jala kanatti irratti cuqaastu. Sana booda haala kanaan isin dhufa suuta jettanii ol harkistu jechuudha. Ol harkistanii asirratti gadi buutanii bakka nama isin argisiisu kan irratti cuqaastu jechuudha. VC levels tajettu tana ni argattu jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan isin dhufa barreeffama jala jirtu kana irratti cuqaastu gootu jechuudha. Kuno amma steepii tokkoffaa levelii tokkoffaa fudhannee jirra jechuudha. Sana booda uf duuba deebinaa jechuudha. Special bakka jedhu kana keessa gallaa jechuudha. Barreeffama gara dhumarra jirtu kana special ka jedhurra ni gallaa jechuudha. Sana booda haala kanaan isin dhufa suuta jettanii ol harkistu jechuudha. Ammallee kuno amma asitti kan waan akka motorarra namni taa'u kana hamster compact ka jedhu kana isarra yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isin dhufa go jettanii ni jechuudha. Go godheetiin jira. Amma levelii lammaffaa fudhatuuf hin deema jechuudha. Kuno levelii lammaffallee fudhadheetiin jira jechuudha. Daawwattoota kiyya amma levelii sadaffaatu naafe. Levelii sadaffallee fudhatuuf as keessaa osoo hin bahin jechuudha uf duuba ol deebitu jechuudha gadi harkiftu jechuudha. Sana booda asirratti new card bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan isin dhufa. Kuno asirratti mallattoon akka waan namaarra jirtu hamster koompaati merch tajettu tana ni argattu jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof ni cuqaastu gootu jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isin dhufe go jettanii ni jechuudha. Kuno amma levelii sadaffallee fudhadheetiin jira success naan jedhee jira gama gubbaatiin. Amma asirratti take the prize tajettu tana ni argattu jechuudha. Asirratti yeroo isin cuqaastan kallattimaan deel komboon keessan kan miliyoona 5 kuno amma haala isin argitan kanaan jechuudha dhibbaan dhibbatti isiniif kennaa jechuudha kan juunii 25 ti jechuudha. Borullee kan biraatu dhufa yoo barbaade kanaafu jechuudha guyyaa guyyaan gadhiisuun waan natti hin tolleef jechuudha gara telegiraamii keenyatti join gootanii telegiraamii keenya irratti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kuno amma haala isin argitan kanaan jechuudha good jobs naan jedhee jira jechuudha. Kanaafu daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha steepii baay'ee salphaa ta'e kanaan jechuudha daily combo kan juunii 25 jechuudha haala kanaan jechuudha miliyoona 5 kooyina miliyoona 5 bakka tokkotti sakandii muraasa keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Steepii baay'ee salphaa ta'een utoo karaa dheeraa hin deemin jechuudha steepii ani isinitti argisiise kanaan jechuudha walitti qabachuu ni dandeessanii jechuudha. Kooyina miliyoona 5 jechuun waan baay'ee guddaadha jechuudha. Akkasumallee waan namni guyyaa meeqa taap godhuun argattu jechuudha. Kanaafuu isin guyyaa guyyaan jechuudha daily combo kana guyyaa guyyaan teessaniitu yoo kanuma qofaa walitti qabattan yeroo kaan hojii biraa daladdanii jechuudha waa baay'ee argachuu dandeessanii jechuudha. Prefer per haawarii keessanillee salphumatti guddifatuu dandeessanii jechuudha. Osoo itti hin laffayin osoo itti hin dadhabin salphumatti jechuudha guddifatuu ni dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu guyyaa guyyaan hamster koompaatiin jechuudha wantoota haaraa inni update godhee fidu kamiyyuu jechuudha asirratti kan isin maxxansu ta'a. Akkasumallee dalagaa online businessii ta'e kamiyyuu jechuudha asirratti chaanala kanarratti kan isiniif dhiyeessu ta'a waan dhugaa qofarratti kan hundaa'e kiriptoowwan kamiyyuu jechuudha haaraa
dhiyaatanii abdeettanii yeroo dhufan asirratti kan isin maxxansuta. Kan isin irraa eegamu chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe gootanii guyyaa guyyaan wantoota nu asirratti maxxanfnu qabiyyee keenya guyyaa guyyaan kan nu gadhiisnu hordoftanii share waliif gootanii nama hunda bira geessiftanii akkasumallee akka irraa fayyadamtan abdii guutuun isin irraa qabaachuudha. Akkasumallee chaanaali keenya yeroo hedduu kan irratti hojjetu barnoota teekinooloojiiti jechuudha. Kiiboordota adda addaa akkasumallee sooftiweerota abdeettanii dhufan kamiyyuu kallattiin kan isin biraan gahu ta'a jechuudha. Hamma amma durallee wantoota isin fayyadu kamiyyuu akka isin biraan gahaa ture abdii guutuu inni qabnaa jechuudha. Gar fuulduratti illee bal'inaan kan waliin barannu ta'a jechuudha. Daawwattooti kiyya haala kanaan salphumatti jechuudha. Deelii koomboo miliyoona 5 kan juunii 25 argatu ni dandeessanii jechuudha. Viidiyoo kana jalqabaa kaasanii hanga dhumatti kan daawwattan jechuudha. Salphumatti argatu ni dandeessanii jechuudha. Deelii koomboon yeroo guyyaa guyyaan jijjiirama akkasumallee namoonni viidiyoo darbee irratti illee komantii adda addaa kan naa barreessitan jechuudha. Maallaqatti akkamitti jijjiirannaa akkamitti gurgurannaa gadiin dhiifamne hin eebbifamne kan jettanii na gaafattanii jirtan obsaa ammallee isin taaptaabii keessan kooyinuma keessan walitti qabadhaa itti gammaduuf teessan guyyaa tokko. Kanaafu jechuudha ilaalamaa jira hojiirra jira in progress keessatti ilaalamaa jira hamma inni ilaalamee fudhatama argatee eebbifamee gadi dhiifamutti obsaan eeggadha waan jira hundaa jala buunee guyyaa guyyaan kan isin biraan geenyu ta'a daawwattoota kiyya. Barnoota keenya kan itti aanu keessatti geexaa'oo akkamitti akka itti banatan jechuudha isiniif qabaddeetiin dhufaa jechuudha. Barnoota isaa guutuu viidiyoo guutuu isiniif qabaddeetiin dhufa jechuudha. Viidiyoo itti aanu keessatti geexaa'oon akkuma beekamu yeroo ammaa kana naggata adda addaatu achi keessatti geggeeffamaa jira. Viidiyoo darbe keessatti isin barsiiseetiin ture jechuudha. Hamaster koompaatilleen achirratti kan ilaalamaa jiru fudhatama argatamoo fudhatama hin argatu kan jedhullee achi keessatti abbootiin qabeenyaa ilaalaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu isa san akkamitti akka isin banatuu dandeessan maal akka isin irraa barbaaduu fi akkasumallee wantoota inni isin barbaachisu kamiyyuu tokko tokkoon jechuudha afaan Oromootiin isiniif gaggabaabseetiin jechuudha isiniif kan himu ta'a. Kanaafuu na hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoo itti aanu keessatti bal'inaan akkamitti akka isin itti banatan jalqabaa kaasee hanga dhumatti Get.io akkamitti akka isin banatan isiniif qabadhee dhufaa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufillee jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana namoonni jalqabaa kaatanii hanga dhumatti nu waliin turtan galanni keessan guddaadha. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessa ba'uu duwwaa osoo hin taane namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaatii miseensa maatii keenyaa ta'a. Akkasumallee guyyaa guyyaan barnoonni nu gadhiifnu ofii isaatiin qabiyyeen keenya akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra keessanii nu hordofuu hin dagatina. Viidiyoon keenya yoo isinitti tole please like tuquu hin dagatina. Akkasumallee bakka isiniif hin galin yaadaa fi gaafii taate komentii jalatti naaf barreessu dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoo keenya share waliif godha linkii chaanaala keenyaa bakka hundarratti raabsuu hin dagatinaan isiniin jedha. Chaanaalli keenya dhugaa fi dhugaa qofarratti hojjeta jechuudha. Waan isin barbaachisu kamiyyuu asirratti isiniif dhiyeessuuf qophiidha jechuudha. Viidiyootiin isiniif deebisuuf yoomillee qophiidha jechuudha. Kanaafuu subscribe gootanii guyyaa guyyaan konteektii keenya hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni irraaf qopheeffadhe asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.